Egaa kabajamtoota jaalatamtoota YouTube keenya kan hordoftaniif maatii keenya kan taatan taateewwan addunyaa dinqisiisan isin biraan gaha. Kuma suuraa isaanii armaan olitti argitan kana addunyaan yeroo COVID-19 seente asitti waa'ee dhibee kanaatiif wanni isin bakki isin hin dhaqin hin jiru. Kuwwan ammoo dhibeen kun qorsa siin qabu dawaa siin qabu lubbuu keenya galaafachuudhaaf deema jedhanii yeroo sodaatanitti. Kuwwan ammoo koomediif sirbaan yeroo galii irraa argatan. Kanan isin agarsiisu kun lammii biyya Indiyaati. Kan gabaase News China Daily'dha. China Daily'n akka gabaasetti addunyaa kanarraa jeffachuudhaaf maaksii giraamii 50 ol kan ta'u kan fuulatti godhatan warqii irraa hojjechuudhaan doolarii 3,870 ol itti baase jedha. Taateewwan kun ammoo taateewwan addunyaa dinqisiisan keessaa isa tokko. Yeroo faaya akkana qaalii yookaan faaya akkana gatiin isaa mi'aawaa kana inni maaksii godhu dubartoonni maal jedhan kan jedhus dubbatama. Haa ta'uutii garuu warqiin inni irraa hojjete warqii qulqulluu ta'us China Daily gabaaseetii jira. Kana keessatti Dallas Morning News kan gabaase biyyootan addunyaa irratti waa'ee COVID-19 kun yeroo yaaddeessaa ta'utti namoonni galii ittiin argataniif ittiin beekamanis addunyaa irratti mul'atutu dubbatama. Namichi kun dhalataa lammii biyya Indiyaati. Addunyaas raajee nullee raajee isin biraan ga'uudhaaf kan dirqamne maatii keenya kan taatan subscribe gochuudhaan taateewwan quba qabduu addunyaa kan biraatiin hamma walitti dachaanutti injifannoo kan uummata Oromooti.